Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jara jirtu isin jedha obboleeyya kiyya bakka jirtan hundatti nageenyi keenya isin haa qaqqabuun jedha. Obboleessa keessan an Abdiisaadha. Abdiisaan maal qabatee dhufee jechuun keessaniin ooluu gara qophichaa isin dabarsaa. Warroonni viyuu sa'aatii guuttattanii fi warroonni sa'aatiin guuttatin itti hirmaadhaa isiniin jedha. Viyuu keessan ol guddifachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti teekinooloojiin mala salphaadhaan akka sa'aatii keessan guuttattanii fi viyuun keessan akka dafee ol guddatu seelfoona takka irratti fayyadamuu dandeessan. Seelfoona kana irratti akkamitti hidhannaa yoo jettan taatee jechuudha. Tokkorraa kaasee hanga 10, 10 hanga 20, 20 irraa hanga 30, 30 hanga 50, 50 hanga 100 irratti koop gochuu dandeettanii jechuudha. Irratti koppii yoo gootan garuu telefoon keessan stooreejiin isaa guddaa ta'uu qabaa jechuudha. Stooreejiin isaa guddaa yoo ta'e sa'aatii keessanii fi viyuu keessan yeroo gabaabaa keessatti guddifachuu dandeettan jechuudha. Kana gochuudhaaf wanti isinirraa eegamu chaanaala keenya fooloo gochuun dagatinaa isiniin jedha. Appiin suni kinoo amma barumsi keenya gara appii keenyaa ta'a. Gara appii isin deebisaa na hordofaa isiniin jedha. Dursinee eessa dhufuu qabnaa yoo jettanii pileestoorii dhufuu qabnaa jechuudha. Pileestoor kinoo argaa jirtan jedhee yaada. Pileestoorii dhuftanii isii cuqaastanii jechuudha. Bakka kanatti wanti nu barreessinu multi view password kan jettu kana irratti dhooyinaa jechuudha. Achi booda akkana ol deemnaa jechuudha. Ol deemnee kinooti ani buufadheen jiraa jechuudha. Multi view password kan jettu tana isii irratti dhooyitanii jechuudha. An buufadhee waan jiruufi isin buufachuu isin barbaachisaa jechuudha. Achi booda ani qara buusee jira waan ta'eef isin gabbuufadha. Kunoo amma nu buutee jirti jechuudha. Eessa nu dhuftee kinoo naa buutee jirti jechuudha. Kun akkuma argitan kanatti jechuudha. Isiin tuni baay'ee tokko isin qarqaartiin jedha. Viyuudhaaf fi sa'aatii keessan daftanii guuttachuudhaaf jechuudha. Isii tana gaccuqaasuu qabdan. Yoo gaccuqaastan bakka unlimited jettu kana gattuutanii jechuudha. Yoo bakka unlimited jettu kana gattuutan bakka duuba isinii baa intaalink kan jedhu jira. Intaalink kan jedhu kana qabdanii jechuudha. Yoo isa qabdan koppiin keessan kan YouTube irraa koppii gootan asirratti posti gootanii postii tuqxanii posti irra gootanii jechuudha. Achi booda maal gootu istaa kan jedhu gattuutanii jechuudha. Yoo istaa gootaniitti ni gattuutan deemtanii isa kinoo eda'uu bulee jirtu kana isii gattuutanii istaasan yoo isin gattuutan yookaan istaasan gattuutanii kaatanii deebitanii eda'uu kana tuqxan jechuudha. Eda'uu tuqxanii istaa tuqxanii eda'uu tuqxanii. Haaya amma yoo akkanatti nu dhufte maal godhuu qabnaa yoo jettani deemtaniitiin YouTube keessan keessa seentanii maal gochuu qabdanii viidiyoo irra hidhachuu qabdan deemtanii koop gootan jechuudha. Garasiidha. Chaanaala keessan irraa jechuudha. Chaanaala keessan irraa koop gootanii ay dhuftanii jechuudha. Beeksisa isin irra dhufaa beeksisa kurraa deebistu. Kinoo naa dhuftee jechuudha. Beeksisa sirra ergatanii ofirraa deebistuu jechuudha beeksisa. An amma kinoo kiyya kana hanqara koppii godhee jira jechuudha. Kinoo irratti poosti godhee jechuudha. Kan inni diistooppii viyuu kan jedhu ka laaptooppii irratti yoo barbaadan deebisuu dandeettanii kanneen akkanuma dhiistanii kinoo
isuma kanatu hidhan jechuudhaan kunoo kooppii godhee jira. Waan argaa jirtanii kana waraqaa waan wajjin arguu jirru jechuudha kinoo ilaalaa. Waaw baay'ee takka namatti tola. Viyuu barbaadan sa'aatii teessan guuttachuu barbaadanitti sa'a tokko yoo rakkeettan bifa haarawaa akka irraa barattan abdiin guddaan qaba. Ijoollee keenya jabaadhaa waliif sheer godhaa. Yoo isin galanii jechuudha deebineetiin yuutuuba chaayinaala keenya dhaynaa jechuudha. YouTube chaayinaala keenya dhaynee viidiyoo irra hidhachuu barbaadu tokko isiisan gad cuqaasnee tabsiifnee kaanee deebinee maal gochuu qabnaa bakka sheeritti dhaynee kooppii goonaa jechuudha. Kooppii goonee bakka tana yoo kooppii nu goone of duuba deebinaa jechuudha. Of duuba yoo deebine maal godhuu qabna? Bakka amma kooppii itti goone irratti deebitanii bakka san gattuu hidhanii irratti seef gootan jechuudha. Hagam akka hidhachuu barbaadan 10 hidhuu barbaadan 20 hiitanii 30 hiitanii achi oluu hidhuus dandeettan. Garuu telefoon keessan maal ta'uu qabaa? Storage isaa guddaa ta'uu qabaa jechuudha. Yookaan isin jalaa ho'iti yeroo irratti hiitanii xiqqeessaa hanga 10, 15, 20 kanneen irra hidhadhaa akkasitti fayyadamaa isiniin jedhaa obboleeyyan tiyya. Barumsa gaariidha. Akka irraa barattan abdiin guddaan qabaa jechuudha. Itti aansuudhaani sheer waliif godhaa. Wal barsiisaa. Waan beektan irraa obboleeyyan teessanii ibsaa. Waan kan beekne barsiisaa. Namoota haarawaa baratan bifa haarawaan dhufan wal barsiisuu qabnaa jechuudha. Yoo obboleeyyan tiyya meef waliif haa yaadnu. Kan shamaraas ta'ee kan dhiiraas warroonni YouTube chaayinaala fayyadamtan jechuudha. Mee wal haa gargaaru. Rakkataa keenya haa gargaaru. Ka sa'aatiin guuttatin, ka subscribe guuttatin bira gorreetiniin haa yaa jennuuni. Itti gorree subscribe haa godhuu fi laayikii haa kenninuu fi akkasii yoo ta'e guddachuun nama dhibu yaa ilmaan Oromoo yaa obboleeyyan kiyya wal guddifnaa wal guddisaa bakka jechuun jirtanitti warroonni YouTube chaayinaal fayyadamtan jechuudha. Waliif haa yaadnu. Yoo waliif yaadne bakka barbaanne gahuu dandeenya kana beektu laata? Tokko jedhanii lama yoo jedhan lama jedhanii sadii jedhu beekaa kana. Nama tokko jedhetu lamatti tara nama lama jedhe sadii tara waan ta'eefi guddinillee akkasi jechuudha. Wal haa gargaaru wal haa jajjabeessinu. Obboleeyyan tiyya chaayinaala kiyya like share subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Hanga yeroo biraa appii biraatii walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha. Bye bye.